Daawwattoota keenya kabajamoo oduu haaraa walitti deebinee jirra. Sapparzeena loltoonni Itoophiyaa yookaan raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa ergama nageenya kabachiisuuf Somaaliyaatti akka bobbaafaman biyyoonni lamaan irratti walii galuun ibsamee jira jechuudha. Oduu haaraa egaa kun oduu hoowitu guyyaa har'aati gurraandhala 24 jechuudha. Daawwattoota keenya ajaja waliigala raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa jechuudha. Gurraandhala 22 daawwannaa Somaaliyaatti taasise hordofee jechuudha. Biyyoonni lamaan ibsa waloo baasanii raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa qaamaan akka gara Somaaliyaa bobbaafamu irratti walii galanii jiran jechuudha. Bal'inaan kan isinitti himu ta'a jechuudha. Oduu biraatiin jechuudha. Oduu rifaasisaa Awaash Fantaalletti gaaziin meetiin gadhiifamuu dabalatee dhufuun dhoo'insa voolkaanoo mudachuu akka malus ibsamee jira jechuudha. Daawwattoota keenya naannawa Awaash Fantaalletti jechuudha. Akkuma beekamu ji'a darbe keessa gaaziin meetiin gadi lakkifamuu isaa hordofee taateen kun dhoo'insa voolkaanoo dhaqqabsiisuu akka danda'u yuunivarsiitiin Finfinnee ibsuu isaa ni yaadattu jechuudha. Nulleen isiniif gabaasaa turre jechuudha. Kanuma wal qabate ammallee waanuma akkasiitu mudatee bal'inaan isin biraan gahaa akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan bagara deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhuun miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatina. Oduuf odeessaalee keenya guyyaa kanaaf qindeeffannee galgala kana isin biraan ga'uuf deebinee dhufnee jirra jechuudha. Oduu keenya jalqabaatiin jechuudha daawwattoota keenya raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa gara Somaaliyaatti bobbaafamuun dhagahamee jira jechuudha. Akkuma beekamu jechuudha Biraanuu Juulaa kan dura gara Somaaliyaa imaluun isaa ni yaadatama jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kanumatti wal qabatee gaa har'a gurraandhala 24 jechuudha. Oduu ajaa'ibaatu dhagahame jechuudha. Ibsa isaan maxxansan tokko isinittiin hima jechuudha. Ibsis akkas jedha gurraandhala 24,2025 ajaja waliigala raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gurraandhala 22 daawwannaa Somaaliyaa taasisan hordofee biyyoonni lamaan ibsa waloo baasaniin raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa qaama humna ergama nagaa kabachiisaa Somaaliyaatti bobbaafamuu isaa azuum ta'uun akka bobbaafamu waliigaluu ibsaniira jedha jechuudha. Biyya keenya keessattuu nageenya hin kabachiifne biyya keenya keessattuu namni dhumaa jira. Keessafuu Oromiyaa keessatti namni akka malee gabareen dhumaa jirti. Namni bobba'ee galuu dadhabuutti jira. Qotee bulaan qotatee oomisha ofii walitti sassaabatuu dadhabuu yeroo jirutti nageenya biyya ollaa kabachiifna jedhanii inumaa achitti ergan jechuudha. Hedduu nama ajaa'iba waa'een biyya keenyaa kun dhugaa rabbii namaaf hin galu jechuudha. Kanuma wal qabatee gaa daawwannaan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa taasise kun jalqaba baatii gurraandhalaa keessa Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad fi Pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad Finfinneetti walga'ii geggeessaa hordofeeti jechuudha. Akka ibsa kanatti jechuudha mariin Moqodishootti geggeeffame nageenya naannawaa fi barbaachisummaa nagayaa fi tasgabbii eeguu irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibsanii jiran jechuudha. Jilli Itoophiyaa maricha irratti hirmaatee hoogganaa tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyoolessa Itoophiyaa Ridwaan Huseenii fi akkasumallee qondaaltota biroo kan hammateedha jechuudha. Gama biraatiin jechuudha Soomaaliyaan ammoo hoogganaa raayyaa ittisa biyyaa Maajuur Jeneraal Odaaw Yuusufii fi akkasumallee Daayirikteera eejensii odeeffannoo nageenya biyyoolessaa Abdullaahi Muhammad Alii dabalatee aangaa'onni biroo irratti argamanii jiran jechuudha. Waliigalteen kun kan godhame jalqaba bara 2024 Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti waliigaltee ulaa galaanaa mallatteeffamuu hordofee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti waldhabdeen uumamuu hordofeeti jechuudha. Soomaaliyaan waliigalticha birmadummaa koo sarba jechuun mormitee akka turte jechuudha. Isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama jechuudha. Deebii kanaaf Soomaaliyaan Itoophiyaan qaama humnoota gamtaa Afrikaa jala Soomaaliyaatti bobba'uu hin taatu jechuun hariiroo waraanaa Masrii waliin qabdu cimsitee akka itti fuftee beekamaadha jechuudha. Kanaafis loltoonni Masrii gara Soomaaliyaa akka bobbaafamanii fi meeshaalee waraanaa garas akka ergan walii galanii turan jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo
في جالتمو هاتا ومالي ولي قلتين أنكرا على مجيسوما بريزدانتي تركي ريسب طيبان إردوغاني في كسومالي منستيرا مومي إثيوبيا دكتور أبي أحمد بريزدانتي صوماليا حسن شيخ محمد جدو تكان مالا تاي هردوفي مدمني بيوتا لمان جدو توري لافتي رجتشودا daawwattoota keenya akkasumallee amajjii 25 amajjii 2025 keessa jilli ministeera ittisa Itoophiyaa Aisha Muhammadin durfamu jechuudha daawwannaa hojii Somaaliyaatti taasiseen Itoophiyaan humna nagaa kabachiisaa haaraa Somaaliyaa keessatti ergama haaraa kennamaniif bobbaafamuuf azuum bu'aa qabeessa taasisaniif Somaaliyaa waliin tumsuuf waliigaluu ibsitee jirti jechuudha daawwattoota keenya kanuma wal qabatee ibsi waloo biyyoonni lamaan baasan kun Itoophiyaan Somaaliyaa waliin walitti dhufeenya qabduuf mootummaan federaalaa irra deebiin birmadummaan Somaaliyaa fi tokkummaa daangaa kabachiisuuf mirkaneesseera jechuun Aisha Muhammad dubbattee jirti jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo biyya keenya keessattuu nageenyi hin buufamne akkasumallee biyya ollaatti waliigaluun bareedduudha nageenya ollaa keenyallee eeguun gaarii akkuma jirutti tahee garuu osoo dura ollaa ganda ufiitii fi mana ufiitii fi qe'ee ufii harfatanii qe'ee ufii keessa lola dhaabanii uummata irraa ajjeechaa dhaabanii sana boodan gara ollaatiif waraanallee gumaachanii baay'ee silaa gaariidha jennee amanna jechuudha kanuma wal qabatee egaa silaa mootummatu kana godhaa jira wanni jedhamu hin jiru jechuudha kana waan maaliif akka garas bobbaasan isaanumatu beeka egaan daawwattoota keenya kanatti aansee jechuudha oduu biraatiin Awaash Fantaalletti akkuma beekamu gaaziin meetiin gadhiifamuu dabalatee jechuudha dhooyinsi voolkaanoo mudachuu akka danda'u ibsamee jira jechuudha gaaziin meetiin amma yeroo ammaa kana guyyaa har'aa jechuudha gadi dhiifamee ture jechuudha daawwattoota keenya naannawa Awaash Fantaalletti ji'a darbe keessa gaaziin meetiin gadi lakkifamuu isaa hordofee taateen kun dhooyinsa voolkaanoo dhaqqabsiisuu akka danda'u University Finfinnee gabaasee ture jechuudha amma dura Profeesara Jiyoonasii kan taa'e jechuudha Xinelam Ayyaanaw akeekkachiisaniiru jechuudha akkasumallee Profeesar Xanalam Afgaafii dhiyeenya kana miidiyaa mootummaa waliin taasisaniin guraandhala 2025 irraa eegalee gadi lakkifamni gaazii meetiin itti fufiinsan dabalaa dhufeera jechuunis dubbatee jira jechuudha kunis sochii lafa jalaa guddaa kan agarsiisu tahuu eeree jira jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo egaa uummata keenya kan gara Awaashii fi akkasumallee Fantaalleetti dhiyaatan akkuma beekamu kirkirri lafaallee jechuudha yeroo adda addaa irra deddeebiin mudachaa ture jechuudha hanga ammallee kirkirri lafaa hin dhaabbanne jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo haaluma kanaan hanga ammallee kun gaafa irratti dabalamu manni baay'ee miidhamaa deemaa jira jechuudha mootummaan gargaarsa akka godhuuf fi qaamni dhimmi ilaallatu kamiyyuu uummataaf akka gargaarsa godhu abdii qabna jechuudha egaan daawwattootaaf kabajamtoota keenya oduuf odeessaaleen keenya galgala kanaaf qindeeffannee gara goolabamutti deemee jira guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya argatuuf fuula yuutuubii Oromaan sabskiraayib godhuun miseensa maatii keenya ta'uu hin dagatinaa isiniin jenna akkasumallee viidiyoon ofii akka isin dhaqqabuuf mul'attoon notifiikeeshin irra yoo keessan baay'ee nu gammachiiftanii akkasumallee viidiyoon akka namoota hedduu bira ga'uuf laayik sheer gochuu hin dagatinaa kanarraa asumarratti goolabammaa kan itti aanu namoota deebinutti nagaa ta'a.